Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu hojiilee misoomaa godina Harargee Bahaa fi magaalaa Hararitti hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaan hojjetaman daawwateera. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed daawwannichaan booda yaada kennaniin hawaasni godina Harargee Bahaa sagantaa seeftineetii jalaa ba'uuf sochiin taasisaa jiranii fi hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjetan ajaa'ibaa jiran. Hojiin misoomaa gaarreewwanii akkaataa kanaan gamtaan hojjetaman waan ajaa'ibaati. Yoon agarree namaaf hin galu gaarreewwan akkasitti ol ilaaluu fi deemanii ba'uun namatti ulfaatu irratti daagaa hanga meetira 2-3 dheeratu hojii kunuunsa eegumsa naannoof akkasitti hojjechuun isaanii waan namatti toludha. Bakki waggoottan jijjiiramaan dura lammiilee sababa walitti bu'insa namtolcheen iddoowwan garaagaraarraa buqqa'anii dhufaniin dhiphachaa ture har'a bakka misoomaa ta'uun isaa gammachuu daangaa hin qabne kan nama keessatti uumu ta'uu Dr. Abiyyi ibsaniiru. 7 ዓመት ገደማ በወንድም የሶማሌና የኦሮሞ ህዝቦች መካከል አርቲፊሻል ሰው ሰራሽ ግጭቶች ነበሩ። Waggaa torbanarraa bakka kana dhufeen ture Oromoo fi Sumaalee sababa walitti bu'insaa namtolcheen iddoowwan garaagaraarraa buqqa'anii dhufanii bakka kana qubatanii turanii dubartoonni 1000tti lakkaaman as keessa turanii yeroon ol seenus dubartiin tokko deessee turte. Ilaaluu hin dandeenye boo'ichi wacni ture waan addaatiin asitti rakkoomuuf waa yaalaa turanii fi dhiphinni hawaasa keessa ture guddaadha. Har'a bakka guyyaa sana gaddee ba'etti dargaggoonni hojii ajaa'ibaa akkasii yeroo hojjetan garuu caalaa wanti nama gammachiisu maaltu jira. Hojiin hojjechaa jiran waan salphaa miti. Ibsaa misooma koriidaraan hojjetamaa jiru ammayyeessuu fi wanti hojjetamaa jirus ajaa'iba. አዝኜ የወጣሁበት ቦታ ላይ ዛሬ ወጣቶች እንደዚህ አይነት አስደማሚ ስራ ሲሰሩ ማየት የሚሰጠውን ስሜት እንግዲህ የሚያቀው ብቻ ያቀዋል። Bakka hundatti wal fakkaachuu baatus baadiyaa fi magaalota biyyattii garaagaraa keessatti jijjiiramoonni abdii namatti horan kan jiran ta'uu Dr. Abiyyi kaasanii guyyaa tokkotti jijjiirama hunda bira ga'uun rakkisaa ta'uu ibsanii hojiin magaalaa Hararitti hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu eeraniiru. ሐረርጌ ዛሬ 2 ዓመት 1 ዓመት ተኩል 2 ዓመት ገደማ መጥቼ ነበር። Harargee waggaa lamaan dura dhufeen ture. Harar yeroo sanaa fi amma biyya garaagaraatti waan baay'ee hojjetteetti duwwan magariisa haalaan mul'atu fooliin magaalummaa irraa mul'achaa jira. Wanti dur dhufnee arginuu fi sochiin amma keessa jirtu waan addaati. Dur Harar maqaa isheetu guddaadha malee magaalaan ishee hin jirtu. Amma garuu waan maqaa ishee madaaluuf hojjechuu fi tattaafachaa jirti. Guddinaaf kaateetti garuu hojii baay'eetu ishee hafa. Jalqabbiin jiran abdii namatti toru. ነገር ግን ጅማሮና ሂደቱ ደግሞ ተስፋ የሚጣልበት ነው። Hojii dargaggoonni waldaan gurmaa'anii qonna magaalaa fi baadiyaa hojii maaddii guutuu fi industiriiwwan irratti hojjechaa jiran abdachiisaa ta'uu Dr. Abiyyi eeranii hojiin alaa bakka yaadni kamuu ga'uu waan hin dandeenyeef jalqabbiiwwan jiran galaa taasifachuun jijjiiramaa fi guddina hunda galees mirkaneessuuf qindoominaan hojjechuu qabnaa dhaaman. አሁን በጀመርነው መንገድ በሁሉም ጫፍ ያሉ እንቅስቃሴዎች ተጠናክሮ የሚቀጥሉ ከሆነ ኢትዮጵያ ምንም ጥርጥር የለውም ብልጽግናን ትጨብጣለች። Haala amma eegalleeni sochiiwwan jiran kallattii hundaan cimanii kan itti fufan yoo ta'e Itoophiyaan shakkii tokko malee badhaadhina yaadde biranii geessi. Ijoolleen ishee rakkoo keessaa ni ba'u. Magaalonni ni sosocho'u. Humni oomishtummaa baadiyyaatti ni dabala. Bu'uuraaleen misoomaas kana waliin ni babal'atu. Kun ammoo Itoophiyaa fi abdiidha. Kaaba kibba bahaa dhiyaa giddu galeessaa kaanee yoo walitti hidhaamne biyya guddoo fi badhaate uumuun ni dandeenya. Jalqabbiin jiru gaariidha. Haa saffisnu haa qalaqnu jijjiiramuuf haa kaanu baay'ee itti gammadeera. ለመለወጥ ለመቀየር እንዘርጋ ብቻ ነው መልእክቴ። በጣም ደስ ብሎኛል።